samana keetitti kalee dhukkubsadheera. Kaleen na dhukkube bashittanyaa ta'e jechuudha. Sigalee miti. Osoo nama hinaaffaa qabu, jibbaa qabu, warra si jibbu deeggaru taate mube kuna waliin gargaaraa turre. Maaliif galal keessaa nu goote ofii abbaa miskiinaa taate nuti tasaadhaabii taanaati hin jedhe. Takkaa kophatti siin hin jenne, takkaa dubbiin qishinaan sirtuu hin ammallee ka barbaadu. Ati rabbi kana caalaa si haa bal'isu. Nama namarraa fuudheetiin gargaaru miti. Inshallah miliyoona rakkiisa ofiitii baaseetiin miliyoonaan gargaaru ta'e. I don't care akka kiyyaatti dhimma qaban. Hin beeytaatellee kana yoo amma ijoollee gara kenna wallolaniif rakki shakkii qabaate malee hin beeyta kana eenyuma olitti akka namatti ni dhaabne yookaan akkasitti akka hiriyyaatitti bakka nasri hin jirutti. Sa'aatii ammaa kanarraa eegale. Ani ijoolleen sitti dhiyaatan baay'eelleen waan natti bilbilii wallahi nama sheekaa ka boo'ee reefii kana sira mubaarakiin kun wajji nyaattee wajji dhuyde yoo irra goruu dadhabde maaliif yeroo kenniteefi mana dhayxee sa'a 2 sa'a 3 kenniteefi bira deemtee akka hiriyyaa hojjanii tokkotti hin qabanne maan gorsine nama boo'ee maqaa rabbi boo'ee naan jedhe jira. Wallahi namni lama namni si jaalatu jechuudha. Reef kana haga gatsina irraati nu facaaftee buute. Si galee miti. An namni natti bilbilu mubaarakiin qabi kanaan jedhu malee kun qabrii qabaa mubaarak. Namni naa bilbilu mubaarak hiriyyaa keetii tolus badus qabii malee namni mubaarak balleessa hin balleessan. Wallahi rabbina shaayii namni naa jedhu tokko yoo bilbile. Yoo jiraate sibira yoo jiraate baasuu dandeetta. Ati silaa ka beeratu baasuu eegalte. Anamma wanni ragarratti akka hiriyyaa wajji nyaate nama galata wal biraa qabu. Afaan qofaan ati gizema sukkaara sitti ka'e rakkoon kee maal beektaa? Sukkaara sitti kaan laayifii galta. An barree filee sitti mee osoo anamma asitti waan mana yaalatti hin dhaqu dhabe yookiin seenaan rakkatte rakkoo kiyya akka si malee nama tokkotti ni manne hin beektu ati mubaarak qabrii qabda. Waan deegaa namaazanii baaftan beektu? Laa nan beekaa dhugaa isa kanan dubbatini nan beekaa. Anamma waan kana beektu. Asittan gafee. Taaltaan seenina asliittan gafee gara kanaan. Garuu akkatti keessan jirre dhibbatti kumatti nan beeka qalbiin gola beekaman. Amma waan tokko nama dungusa malee. Anaa keessayyuu jiraadhu. Keessayyuu haa jiraadhu. Keessayyuu haa jiraadhu. Ani yoo keessallee jiraadhe nama sodaa qabu waan jedhe nama ifatti dubbatu. No problem. Sihii hiriyyaa kiyyaa miti nama humna qabu gaafa dhiyoo kana dolaara kumaan si ajjeesiisa. Abduu sen jedhameeyyuu innaata lubdaakotu na ajjeesee nama mallaqa miskiintitti fuudhani. Warra leencaa fiti lola warra lola yabsanuu atiin beektaa citii hundan baasu. Ene donke hin beektaa. Sigalee. Ani nama lubbuuti yetararraa haajaa takka qabne rakkoo miti sanitti. Uumaa miti asitti dhufanii ammoo si fannifna. Si fannifna moo hin callista yoo naan jedhan na fannisi nama namaa jedhu. Ila anamma kaati garaana nyaatti maa inni beektaa? Miskiina garaa waan qabdu waa qabachuu hin dandeettu. Iska majeenu akkanatti ummata kanaan osoo wal nyaattu osoo si arrabsan osoo si faarsan jiraatta. Amma namni si arrabsee si miidhaf miti. Nama arrabsitee nama miidha miti. Obboleesso kaleessa wajji nyaanne wajji dhuyne yoo wandimminatti mikirnu wada iraatee tamalas kaartaatti harkaa madaara beekta. Inaadha mikirnu. Wallahi kakadhee wanni asitti himu ufitti deebi'i yeroo ufii kennii ufitti deebi'i. Kana jechuun gargaarsa dhaabi laayivii dhaabi miti. Wallahi mubaarak namani osoo ati nama tokko deebisuu baatte guyyaa 2 guyyaa 3 guyyaa 4 ma aboo mucaan keenya ka Dubaay jiru gara laafonu ima dhiisa miti ma. Imani reediyyuu waggaa tokko arrabsanii ima dhiisanii miti ma. Gadda isaan arrabsi deebisuu kaana. Asli. Rabbiin shaahidi.